Aishamaa kan jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii kee jalatti argamtan hunduma keessan bakka jirtan maratti nageenya rabbi isiniif haa ta'u isiniin jedha. Nagaa keessanii baga nagaa keessan taatanii ani nagaa fuuti isinillee baga akka nagaa taatan abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin deebi'een jira. Mata dureen viidiyoo kiyyaa jireenya har'a jiraattu jettee jireenya namaa irratti gufuun ta'e yookiin jireenya namaatti hin qoosiin kan jedhudha. Irra caalli namaa faayidaa jireenya isaanii jedhanitti kan namaa ammoo hin miidhu mataa dhuunfaa isaanii jedhanitti jireenya ati jiraattu irratti ba'aa ta'u jireenya ati jiraattu irratti immoo akka ati hin darbineef akka ati nama hin taaneef karaa ati adeemtu irratti waan baay'ee siif kaa'u gufuu hedduu siif kaa'u akka ati nama hin taaneef akka ati jijjiiramtee bakka takka hin geenyeef akka mataa kee ol qabattee hin deemneef akka ati bakka gaariitti hin argamneef waa baay'ee siif godhu hiriyoonni badduun jechuudha. Akka ati hin guddanneef nama hin taane si godhu. Kanaaf jireenya isaaniitti faayidaa dhuunfaa isaaniitti jechadha. Namni jechuudha jireenya mataa isaatii faayidaa dhuunfaa isaatiif jedhee lubbuu namaas hin baasa. Kana bichaa miti. Kanaaf hiriyaa gadhee hiriyaa galtu waaqayyo isinirraa qabu rabbi isinirraa qabu isiniin jedha. Bara kana keessatti harki caalu maalidha kan jedhudha. Bara keenya keessa jechuudha keenya hin beekna waliif hin tollu waa baay'ee jira. Obboleessi obboleessaan tolu alagaa miti egaa isuma arginudha. Kanaaf nama akkamitti amantaa nama tokko akkamitti amantee gara fuulduraatti faana deemta kan jedhudha. Dhugaatti barri keessa jiru hedduu ulfaatti bara itti namni bakka ammeenye sirratti yaadu baratti akka hin guddanne akka jireenya kee nama hin taane si godhudha. Kanaaf bara keessa jiru nama amananiyyuu siruma bara dhattee dubbisuu miti silkiidhumaan nama faana haasa'uun baratti ulfaatu keessa jirradha. Kanaaf hiriyaan gantuu maal ta'e nama mul'isa mataa kee gadi qabee jireenyi kee akka baduuf akka ta'e nama hin taaneef nu godha hiriyaan gadhee jechuudha. Egaa darbee hiriyaan gaariidha jennu hin jira jennee nassamnu garuu amma immoo rabbiin amala nama tokkaaf hundumtuu gaarii miti. Tokkos akkuma yareen jiru gaariinis jira. Hiriyaan gaarii immoo tullurra baasee nama agarsiisa jechuudha. Isa gaa akkuma rabbi jedhetti malee baay'inaan hin jiranii bara kana keessatti isiniin jedhaa. Irra caalaan keenya yeroo amma kana keessa jirru kan miidhamaa jiru nu shaamarranidha. Maaliif miidhamna kan jedhu nama hamanna nama amananna jechuudha. Ebeluun nama gaariidha, inni nama amaanaa nama qabudha, inni nama jireenya koo buru akkas godhudha jennetti bakka hin taanetti xilli jennee seenuu barbaanna yeroo hundaa. Akkasii miti obboleettii koo namni nama namu. Kanaaf jireenya kee keessatti tokko rabbiin kee amanadhu, lammaffaa immoo ofuma keetii wanti hundumuu qaqqaba yeroo isaatti jechuudha. Nama amanachuun baay'ee ulfaataa jireenya keenya irratti hedduu miidhaa geessisaa jira isiniin jechuu barbaada. Asumaan nama hin amaninaa, nama takka jaalladhaatii faana jiraadhaa malee dhugumatti namni takka hin amanamaa namni takka nama gaariidha jedhanii amanachuun bara itti ulfaatu keessa jirra dhugaadhaa. Fi kanaaf isiniin jedhaa obboleewwan kiyya durbaa jabaadhaatii of danda'a. Dubartii of dandeessee qankara jettee jiraattu maataan sun isiniin jedhaa. Wanti hundumtuu hawwii baay'ee qabna nuyi warri shaamarranii. Utuun jireenya akkasii jiraadhee hojjennee hawwinaa, utuun jireenya akkasitti jiraadhee hojjennee hawwinaa. Garuu immoo hawwii keenya keessaa harka muraasa kan galma ga'uu danda'udha. Irra caalli isaanii jireenyas ta'u gaa'ela godhatanillee gaa'ela gaariillee yoomiin akkasii jiraadha jedhu. Gaa'ela illee ni kan rabbisiif qopheesse malee kan ofii keeti jettee dirqamaan abbaa sanan jaalladhee abbaan sun nama gaariidha hanga dhumaattiin faana jiraadha inni nama amanamaadha jettee amanattee gaa'ela faana godhachuu hin dandeessu. Waanuma rabbiin hiree keessiif qoodeedha malee jechuudha. Tokkoffaa immoo nama akkamii barbaadda? Nama gaa'ela keetisii ta'u nama sammuu qabu jaalladhu obboleettii koo. Haadhabu hojii isaa dhabu qabeenya isaa.
qabeenya isaa dhabu. Qabeenyi irra jirru yamma fakkeenyaaf tokko jennee jalqabnetu hanga sadarkaa keenya guddachuu irra geenya malee har'a miti namni hojjetee ka'ee abbaa makiinaa abbaa fooqii ta'u hin jiru. Hojjannee kaatee walii galtee yoo qabaatte abbaan ittiin gaa'ela godhattu abbaan hiriyaa godhattu sun eessa oola dhaabbi isaa eessadha maal irratti argama kan jedhudha malee namni takka bareedeedhaaf namni takka hiriyaa koo ganamaatti jettee hiriyaan kee ganamaa sun eessa oola bakka kamitti argama. Bakka gaariidha bakki walli isaati bakki itti argamu bakka gaariidha kan jedhu adda baafadhaan isiniin jedha. Baay'eetti miidhamaa jirra maaliif yoo jettan tokkoof biyya ormaa keessa jirra gaafa miidiyaa kanarra babbaanee jennu hundumti keenya waan nutti tolee jiraannutti fakkaata malee jiru biyya ormaa keessa akkaataatti hojjennee finnu akkaataatti jiraannu hin beennu. Egaa bara kana keessa immoo harki caaloo maan jedhu garuu jechuudha akka duraa miti ijoolleen keenya shaamarranii jechuudha hobbaraa jirra. Baratti nyaatamnu miti baratti jijjiiramnee bu'aa gaarii argannu nu haa taasisuun isin jedha. Inna jabaadhaatii namni jireenya ofiisaatii bade jireenya keessi balleessa. Akka ittiin guddanneef akka jireenya namummaa hin qabanne si balleessa. Maaliif sammuun isaa ofiisaatii ofii ta'ee jira. Maaliif kashalabbatee badee jira. Namni ofii bade immoo bakka ofiisaatii hoolu sana si oolchuu jaallata. Bakka sammuun isaa itti bade sanatti akka si oofu daandii ati irra jirturraa daandii jireenyaa isaa ta'u daandii hojii isaa ta'u bakka ati irra jirtu sanarra bakka isaa si fiduu jaallata jechuudha. Kanaaf nama hin amaniinaati nama tokko dubbisaati akka eenyumaattuu dubbisuudha malee amantaa jireenya kee irratti of hin gati ofii kee irratti gati jireenyi kee rabbi